ammas adda baafadhaa har'a kan ta'e dhiifama deemanii kan gaafatan osoo hin taane araaratu bu'ee jechaadha. Sinodoosiin lamaanuu walitti araaraman malee deemanii tokko dhiifama godhee tokko dhiifama kan gaafate hin jiru jechaadha. Sababni isaa hin balleessine abboonni keenya. Waanuma seera mana amantaatiin kaawwame seeruma mana amantaa keenya jetteen wantoota hunda taasisan malee waan balleessan tokko hin qabu. Seera amantaa hin balleessine kan dhiifama gaafatan yoo seera amantaa balleessan qofa. Fakkeenyaaf doogmaa mana amantaa maqaa abbaa kan ilmaa furoo qulqulluu waaqa tokko namee kabajamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maratti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu ani nagaa kootu waaqayyo guddaan maqaa isaa kan kabajamee fi kan ulfaatinuuf yaa ta'u. Egaa hundumti keessan iyyuu warroonni yuutuubii kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib laayik sheer gochuun dagatiinaa. Bakkuma jirtanitti arjumaaf dhiifamni waaqa keenyaa araarsumaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqulloota akkasumas hunda kan caalu jaalala waaqayyo jaalala duuka buutota hunduma keenyaaf haa kennu. Egaa oduu amma nu dhaqqabeedha. Egaa viidiyoo biraa ture kanan isiniif gadhiisuuf ka'e. Har'a viidiyoon asiin isiniif gadhiisuuf ture waa'ee Abuuna Saawiroos irratti qarshii miiliyoona 20 jira jedhan dhugummaasaa waan biraa wajjin wal bira qabeen isinii qopheessee ture. Haa ta'uutii isa dhiiseen har'a kan biraati kanan isiniif qopheesse. Egaa hundumti keessa miidiyaa irratti ilaalaa jirtu. Egaa laayivii karaa miidiyaa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatiinis darbaa ture. Innis maal yoo jettanii haraara abbootiitiin wal qabateeti jechaadha. Har'a guyyaa guutuu waa'eedhuma kanarra oolanii abboonni keenya sadan Abuuna Saawiroos, Abuuna Isxaatiyoosii fi Abuuna Zeenaa Maarqos fa'aa egaa manbara paatriyaarikii yookaan immoo bakka abbaan keenya paatriyaarikiin jiraatan bakka xaqlaay beeta kanatti jechaadha. Achi turanii achitti waa'ee haraaraas mari'ataa turan jechaadha. Egaa hundumti keessanii akka hubattan kan barbaannu akka hubattan anis kanan barbaadu. Miidiyaa garaagaraa irratti akkasumas feesbuukii irratti poosti kan ta'aa jiru abboonni keenya ofii isaanii deemanii xalayaa baatanii dhiifama nu godhaa jedhanii akka kadhatanidha jechaadha. Kan haasa'amaa jiru kun garuu soba. Guutummaan guututti soba. Hirraafamiin ammas jechaadha. Waan baay'ee kan itti taatan jirtu, waan baay'ee aarsaa baay'ee kan itti kaffaltan jirtu. Abboonni keenya abboonni sadan kun ofii isaanii deemanii dhiifaman gaafanne. Gonkumaa dhiifaman gaafanne. Akka namni jechaa jirutti akka poost gochaa jiranitti gonkumaa dhiifaman gaafanne. Nuti erga gaafa beeta mangistiitti marii taasisuu eegalanii kaasee waan kana sirriitti beekna. Hubadhaa. Ilaa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed gaafa Sinodoosii Itoophiyaa beeta mangistiitti waame sirriitti isaan akeekkachiiseeti kan isaan gadhiise. Dhugaa maaramiiti. Innis maalidhaa? Egaa hunduma keessaniyyuu keessattuu Abuuna Phexros isaan jedhaman isaan barreessa xaqlaa beeta kanatti isin hunduma isaanii jechaadha akka malee keessattuu isaanii sirriitti akeekkachiisaniiru. Isin biyya keessattis biyya alaattis qarshii akkaawuntii keessanirraa qabdan beeka. Yoo tajaajiltan uummata seeraan tajaajilaa waan hin taaneen uummata qabdanii waan hin taaneen uummata boojitanii waan hin taane keessa akka hin galchine jedhaniiti kan isaan dubbatan jechaadha. Sirriitti akeekkachiisaniiti. Gaafa araaraaf gara beeta mangistii isaan deeman immoo dhiifama akka gaafatan yookaan immoo araaraan akka walitti deebi'an Abiyyiin sossobaa turan jechaadha. Nu araarsi jedhaniillee kadhachaa turan. Abboonni keenya immoo har'a maaliif dhiifama jedhanii waraqata baatanii deemu? Maaliif bahan? Mee yaadame uummanni kun hundi otoo isaan duuka jiranii abboota kana muudanii erga biyya garagaraatti erganii kutatanii amma yoona ji'a guutuuf ilaala arrabsamaa ari'atamaa turanii har'a ka'anii cal jedhanii deebuu isinitti fakkaata deemanii dhiifama gaafatu. Otoo erga faayidaa otoo barbaadanii otoo dhiifamaaf ta'e jalqabumayyuu maaf waggazaman gaafa waggazaman sun abboota keenya jedhanii maaf dhiifaman gaafan dhiifama kan gaafate ilaa araaratu bu'e malee isaan deemanii dhiifaman gaafanne ilaala. Araaratu bu'e malee dhiifaman gaafanne hubadhaa. Kana addaan baafadha. Araaraa fi dhiifama adda baafadha. Argitanii? Sinodoosiin Abuuna Maatiyaasiin durfamu beeta mangistiitti deemanii Abiyyiin isaa walitti nu haraarsi jedhanii kadhataniiru. Abiyyi immoo qaama lamaanuu koba kobaa erga dubbiseen booda walitti isaan fidee araaratu bu'e. Abboonni keenya sadan kun egaa dursoota keenya
isaanuma ka dhaggeeffanne isaanuma dhageenyeeti kan nuti kaan waan ta'eef deemanii dhimma araaraa kana fixan malee abboonni keenya kun ka'anii dhiifama gaafachuu hin deebine. Ammas hubadhaa asirratti kan hubachuu qabdan. Cal jedhee namni kan haasaa jiru amma maal seetan? Facebook irrattis karaa garaagaraa TikTok irrattis akkuma arginetti abboonni kun ofii isaanii waraqata barreeffatanii waraqata dhiifamaa barreessatanii gara abboota deemanii akka dhiifama gaafatan waraqaa dhiifamaa akka galchatanidha jechaadha. Kun garuu sobadha. Kan isaan gaafatan yookaan kan isaan deeman waamicha muummicha ministeeraatiin qaamni lamaanuu araaraaf akka walitti dhufudha. Araaraaf akka haasanidha. Akka araaramanidha malee abboonni keenya sadan kun Abuuna Saawiroos, Abuuna Isxaatiyoosii fi Abuuna Zeenaa Maarqos waraqata barreeffatanii dhiifama gaafachuu hin deemne jechaadha. Dhiifama gaafachuu deeman taanaan isa asii gataniiru jechaadha. Kaayyoo ittiin jalqaba manaa bahan dhiisaniiru jechaadha. Uummata kana hunda gananiiru jechaadha. Kun guutummaan guututti soba. Uummanni kiristaanaa akka hin raafamne ammas irra deebiin isinitti hima jechaadha. Kanaaf akka odeeffannoon bahaa jirutti amma immoo egaa abboonni duraan muudaman abboonni amma Abuuna Saawiroos faatiin muudamni isaanii kun achumatti akka raggaasifamu kutaa lallaba qabatan achumatti akka raggaasifamuuf maqaan isaanii duraanii amma akaala waldeedhaan Abuuna Saawiroos waamaaranii maqaan isaanii akka deebi'eef kana wagga zaman sun irraa akka ka'e ifa baheera jechaadha laalamu. Kanaaf guyyaa irraa kana egaa miidiyaaleen tokko sobdoota miidiyuma isaaniiti miti har'a akkamitti amantu? Har'a isaan amantu? Meenatti hima akkamitti har'a isaanii amantu? Kaleessa abbaa keenyaan ikkoo mucaa qaba jedhee homaa beekumsan qaban kan jechaa oolan ikkoo har'a isaan faana jala fiigaa oolaniif hin agarre. Akkamitti har'a isaan amantu? Kaleessa mucaa qabu jedhanii miileenni meeqa irratti mul'ate jedhanii waan garagaraa maqaatti kennanii waan garagaraatiin tuffachaa arrabsaa waan garagaraatiin dubbatanii abboonni keenya har'a immoo dhiifamaan deebi'aniiru jedhanii kana kaasaa jiru jechaa. Abboonni keenya dhiifaman gaafan namni araaraaf qophaa'e yoo jiraate iyyuu qaama kamii wajjinuu hin haasofna jedhanii ibsa kennanii turan abboonni keenya jechaa. Kanaaf erga araaramuu barbaadanii nuti sin araaramna jedhanii Sinodoosiin Itoophiyaa Abuuna Maatiyaasiin durfamu beeta mangistiitti Abiyyiin nu araarsidhanii kadhatan. Abiyyi immoo nageenya barbaannaa wal bira gahaatii haasaa jedheen qaama lamaan irraa fuudhee qaama lamaan gaafatee wantoota hunda walitti fide araaraaf har'a walitti fide. Ammas irran deebi'ee adda baafadhaa. Kanarra ta'e abboonni keenya ofii isaanii deemanii dhiifama kan gaafatan osoo hin taane walii wajjin isa haasaamee walitti dhufuudhaan araara buusanii jechaadha. Araaraaf walitti dhufan malee waan biraa miti jechaadha. Nama biraa hin hordofiina. Jara hordoftanii waan hin taane keessa akka hin galle odeeffannoo jiru unumarraa dhagahaa sinitti himna ijoolleen keenya jechaadha. Kanaafiyyuu egaa jibban jaalannu nuti jibbi kan seexanaati waldhabdeen kan seexanaati jaalala Kiristoos kan nu barsiise. Egaa ammas taanaan ilaalcha biraati taanaan nuti kaayyoo keenyarraa duubatti hin deebinu. Fakkeenyaaf otuma dhuguma deemanii dhiifama gaafatanii waraqata suni qabatanii deemanii dhiifama gaafatanii achi deebi'anii isaan jala galanii wanti hunduu akka duraa otoo ta'e hin ta'u malee wanti ta'es hin jiru. Namni takka kaayyoo isaatii duubatti kan deebi'u hin jiru. Kanaaf nuti kaayyoon keenya fuulduratti malee duubatti miti. Ammas adda baafadhaa har'a kan ta'e dhiifama deemanii kan gaafatan osoo hin taane araaratu bu'ee jechaadha. Sinodoosiin lamaanuu walitti araaraman malee deemanii tokko dhiifama godhee tokko dhiifama kan gaafate hin jiru jechaadha. Sababni isaa hin balleessine abboonni keenya. Waanuma seera mana amantaatiin kaawwame seeruma manni amantaa keenya jetteen wantoota hunda taasisan malee waan balleessan tokko hin qabu. Seera amantaan balleessine kan dhiifama gaafatan yoo seera amantaa balleessan qofa. Fakkeenyaaf dogmaa mana amantaa keenya qannoona mana amantaa keenya yoo balleessan barnoota mana amantaa keenya barsiisa mana amantaa keenya yoo balleessani malee kan dhiifama gaafatan maal balleessanii dhiifama gaafatu? Isa baabbaasota samuudan seera mana amantaa keenyaa fitaa nagastiirra kan jiruun seera mana amantaa keenya eeyyamtuun maaliif dhiifama gaafatu? Akkamitti yaaddu isinuu? Namni dhiifama gaafatu kan balleessedha malee isaan seera mana amantaa keenyaatiin hunda raawwatan barnoota mana amantaa keenyaa hin jallisne kan isaan raawwatan waan sirriidha dhiifama gaafatan. Kanaafuu adda baafadhaa. Har'a kan bu'e
har'a kan ta'e abboonni keenya deemanii ofii isaanii dhiifama hin gaafanne. Kan ta'e har'a araaratu bu'e malee Sinodoosiin lamaan walitti dhufanii haraara karaa muummicha ministeeraa fi qaamota biraa jaarsa biyyaatiin haraaratu bu'e malee gonkumaa abboonni keenya waraqata barreessanii akka miidiyaan jaraa cal jedhanii wacan deemanii dhiifama hin gaafanne. Bakka kanadha. Kiristaanonni hin raafamidha. Ijoolleen keenya hin raafamidha. Wanti ta'e tokko hin jiru. Waaqayyo akka fedhasaatti araara buusee haraara immoo waaqayyotu jaalata haraaraadha. Kanaaf ammas haraara kanaan kaayyoon nuti qabanne hunduu itti fufaa. Afaan Oromoodhaan tajaajilamuun itti fufaa. Phaaphaasonni muudaban akkasumatti itti fufaa. Har'aa kaasee phaaphaasonni gara kutaa lallaba isaanii hin deemne ni deemu jechaadha. Nuti kaayyoo keenya duubatti hin deebisnu jechaadha. Gonkumaa kutannee kaaneerra. Abboonni keenya har'a dhiifatama gaafatanii deebi'an. Kaayyoo bahaniif dhiifasanii akkamitti dhiifama gaafatu? Jalqaba amma har'aatti maaf arrabsamaa turan? Maaf ari'amaa turan? Maaf doorsifamaa turan? Har'aan dhiifama gaafatan. Akkamitti yaaddu sinu? Mee yaada? Akkamitti yaaddu? Akkamitti dhiifama gaafatu deemanii? Isa miidiyaan isaanii cal jedhanii awwaara kaasanii isin cal jettanii isaan amantu? Kaleessa kan hin amanne irra akkamitti amantu? Isaanuu namanne ammayyuu maal jechaa jiru? Koomentii jaraatu seentanii maaluma gochuu dhufamme? Mee maaliif mee? Waan garaagaraa haasaa jiru jechaadha. Waanuma soba bakka hin amanne isaaniyyuu jechaadha. Araara kanayyuu akka hin barbaadan argitanii abboota kana jibbaniiru. Waan baay'eetu jira waan ta'eef maatiin Kiristoos hundumti keessan ijoolleen tawaahidoo ijoolleen keenya egaa araaratu bu'e malee abboonni kun waadaa isaanii hin cabsine waadaa isaanii dagatanii jettanii naasuu garaagaraa keessan ta'iina jarri sobanii akkasiin naatanii akkasiin bakka mataa gadi qabattanii kan isaan barbaadan. Nuti immoo mataa gadi hin qabannu. Isa ol Lukaas waaqayyo qabannee kaaneerra waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu ammas irra deebi'een jira araaratu bu'e malee abboonni keenya dhiifama gaafachuu gara isaanii hin deemne jechaadha. Sababa akkuma sila kaase wanti dhiifama isaa kan gaafachiisu maaltu jira? Mee maaltu jira natti himaa? Isaanoo araara barbaadu malee waan dhiifama gaafachiisu raawwanne yakkine hin balleessine seeraa fi heera mana amantaa keenyaa qanoonaa dogmaa tuffiitii ishii barnoota isaanii hin jallisne Dubroon Maariyaam hin araarsitu hin jenne Kiristoos nuuf kadhata hin jenne mana amantaa keenya hin jallisne. Maaliif dhiifama gaafatu? Kan isaan taasisanii koo kiristaanonni haa baratanii jedhanii akkuma seerri mana amantaa keenyaa lafa nuu kaa'e akkuma qannoonaa mana amantaa keenyaa dogmaa mana amantaa keenyaa tuffiitiin seerri mana amantaa keenyaa jiruun qannoonaa mana amantaa keenyaatti fayyadamuudhaan karaa fitaa nagastii abboota muudan malee waan balleessan takka hin qabu. Dhiifama isaan gaafachiisu gonkumaan jiru garuu araarri bu'eera. Araaramu waaqayyotu jaalataa kanadhaa. Tasgabbii godhadhaa jechuun barbaada. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Lafa jirtan maraatti gaa sheer godhaa hiriyoota keessaniin gahaa. Kana malee immoo wanta haaraa yoo jiraate immoo ani isiniin beeksisaa. Egaa nagaa ta'a kabajamaa. YouTube kana immoo subscribe gochuu hin dagatinaa. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuba buutotaa hunda keenya faana ta'u nagaa ta'a kabajamaa ulfaadhaa waan dhaggeeffattaniif isiniin galateeffadhaa. Halkan gaarii.